Xiyyeeffannoo jechuun dandeettii wantoota hin barbaachifne beekanii dhiisuudhaan wantoota barbaachisoo ta'an qofa filachuuti. Xiyyeeffannoon dandeettiiwwan namoonni milkaa'uu barbaadan horachuu qaban keessaa isa tokko. Namoota bakka guddaa gahan, namoota milkaa'an, namoota bakka guddaa hin ga'inirraa wanti isaan adda godhu dandeettii xiyyeeffannooti. Xiyyeeffannoon furtuu balbala milkaa'inaa ittiin banatan waan taateef sadarkaa guddina keetii murteessiti. Kana malees wantoota ati galmaan geessee dhugoomsitu isiitu murteessa. Yeroo fi sirnaan itti fayyadamuu danda'uun xiyyeeffannoo keetiin safarama. Wanta hojjettu hammam akka irra turte daran hammam xiyyeeffannoon akka hojjetteetu haalaan murteessaadha. Yeroo xiyyeeffannoon hojjettu hojii ulfaattuu haala salphaadhaan kan yeroo dheertuu fudhachuu maltu yeroo gabaabduutti xumurta. Kanaafuu dandeettii waan hojjetan irratti xiyyeeffachuu qabaachuun humna guddaadha. Sababnis xiyyeeffannoon humna kee hoggu hedduu siif baay'isti. Hammuma wantoota hin barbaachifne dhiistee wantoota barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffattu milkaa'ina guddaa argatta. Bara kana barattoonni baay'een dandeettii wanta itti jiran, wanta hojjechaa jiran, wanta barachaa jiran, wanta qayyabachaa jiran irratti xiyyeeffachuu dhabanii qalbiin isaanii bakka hedduutti ramuudhaan haalaan rakkachaa jiran. Fakkeenyaaf barattoonni yeroo mana barumsaa dhaqan qalbiin isaanii kan mana jirti, kaan iddoo taphaa jirti, kaan silkii irra jirti, kaan qaadimaa isaa irra jirti, kaan fiilma irra jirti. Barattoonni yeroo kitaaba dubbisuu jalqaban yaadaan hojii yeroo biroo hojjechuu qaban hojjetu. Yeroo barattoonni tokko yeroo daree keessa jiran hojii yeroo daree irraa ba'an hojjechuu qaban yaadan. Yeroo mana deemanii qo'annaa jalqaban ammaas osoo kitaaba bananii dabtara bananii qalama harka qabatanii jiraniiti waa'ee daree yaadan, waa'ee qormaataa yaadan. Osoo barumsa gosa tokko qo'achaa jiranii waa'ee barumsa biroo yaadan. Haala kanaan kan qabatamaan itti jiranis kan yaadaan itti bobba'anii bira dhaqan sanis osoo hin xumurin gidduutti hafan. Qayyabachuu fi beekumsa argachuuf humnaa fi yeroo baasuun isaanirraa hin hafu. Barattoonni kun qayyabachuu fi beekumsa horachuudhaaf tattaaffii godhanii jiran, sababa godhaatii jiran, dabtara banatanii if dura kaayanii jiran. Garuu tattaaffii fi wanti isaan godhan bilaash. Sababnis qalbiin isaanii bakka san hin jirtu. Xiyyeeffannoo dhaban. Sababa xiyyeeffannoo dhabaniif tattaaffii isaanii irraa bu'aa tokkollee hin argatan. Wantoonni barattoota xiyyeeffannoo dhorkuu danda'an hedduudha. Isaan keessaa meeshaaleen guddina teekinooloojii dhufan kanneen akka bilbila, koompiyuutara, intarneeta, miidiyaa hawaasummaa, fiilmii, TV wantoonni akkanaa kun wantoota beekamaadha. Meeshaalee kanneenii fi wantoota kana fakkaatantu yeroo baay'ee xiyyeeffannoo isaan dhorka. Kanaaf barattoota yeroo qayyabattan waa'ee qo'annaa qofa yaadaa, wantoota qalbii keessan hiiran, wantoota xiyyeeffannoo keessan jeeqan ifirraa fageessaa. Iddoo sirrii filadhaa. Hubadhaa. Wanta hojjechaa jirtan qofa irratti xiyyeeffachuu danda'uun ogummaa guddoodha, dandeettiidha. Namni dandeettii waan hojjetu irratti xiyyeeffachuudhaa qabu bilisa tahee wantoota yaadu mara xumuruu danda'a. Dandeettii xiyyeeffannoo qabaachuun rakkinoota barattoota keenya qunnamaa jiran, rakkinoota barattoota keenya kallattii garaagaraatiin irratti duulaa jiran hundaaf furmaata ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo qo'attan waa'ee qo'annoo qofa, yeroo bashannantan waa'ee bashannanaa, yeroo miidiyaa fayyadamtan yeroo miidiyaa, yeroo qo'attan bilbila laaqaa hin qo'atinaa. Yeroo bilbila fayyadamtanii fi miidiyaa fayyadamtan immoo waa'ee qo'annaa hin yaadinaa. Yeroo bashannantan bashannana, yeroo hojjettan hojii, yeroo qo'attan qo'annaa, yeroo daree keessa jirtan waa'ee daree qofa yaadaa. Yeroo tokkotti wahuma tokkoof qalbii teessan kannaa. Galatoomaa.